Hordofaa hundi keessan hanga dhumaa gartuu miseensaa jedhanii kan dhoksaadhaan shamarran biyya hambaa giruuppii hidhanii saamicha geggeessan gidduutti argamnee jirra. Kaameraan kiyya karaa isaan icciitiidhaan giruuppii hidhatanii saamicha geggeessan karaa ulaa seenee sagalee isaanii waraabbatee bahee jira. Raajii Dajanee jedhama. Suura isaaf sagalee isaa sagalee shamarran sagalee geggeessitoota sinii qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhumaatti nu hordofaan affeerraa keenya hundi keessan iyyuu jechuudha. Akaawuntii kophaa isiniin baasa isarratti galfattu. Garuu risiitiin kun isin gidduudhaa bahuu akka hin qabne aararee isinitti himuu qaba jechuudha. Yeroo tokkodha ijoollee warra cuuphaa marsaa lammaffaa natti fakkaata. Yeroo jalqabaa nu barsiisaa jira jedhaniitu waaqayyo sana eebbisu. Jalqaba keessatti gatii bishaanii naa ergan ijoollee walitti fuudhanii isaan booda gidduu biratti risiitii ergan. Risiitii gaafa erganii risiitiin sun intala tokko irratti ishee ta'e. Isaan booda risiitii sana hundumaa guurteeti istoorii jala ishee naquudhaaf kaate. Dhugaa isinitti maama galtamiti aan akkasii. Intalli sun irra risiitii sana hundumaa guurteeti isa waggaa tokko siddi miseensarratti haaraa gootee ergite jechuudha. Kanaaf eeggachuu barbaachisaadha. Kanaaf isin risiitiin kun isin gidduudhaa bahuu hin qabu. Risiitiin kun isin gidduudhaa bahuu akka hin qabne amma isinitti nan himaa. Bareedaadha kuni fakkeenyaaf achi keessa baafnee ijoolleen biyya hambaatti hojii dhabanii gaafa biiroo ta'an waan saamunaa bitatan maaliin socho'an gaafa isaan dhabanii maallaqa kanarree ijoollee kanarree amma achi keessa baanitti erguu fi dandeenya jechuudha. Waa tokko walii gochuudhaaf isa kanaaf immoo guutii godhanneetu walitti qabannee warri fedha keessan ta'e dirqama miti. Warri fedha keessan ta'e lakkii ani ijoollee wal kallattii guddinaa dagachuun barbaadu miseensa kana irraanfachuun barbaadu asis jiraadhee biyyas jiraadhee mana koo keessatti yaadannoo isaanii kan ta'e yookiis immoo kennaa isaan biraanaa kenname kennaa obbolummaa isaan kan naa laatan mana koo keessaa qabaachuun qabaadhaa kan jettan jechuudha. Yaada kanatti walii galuu dandeessu. Lakkii immoo barbaadu yoo jettanis kun fedha keessan mirga keessan namni isin dirqamsiisu tokko yoo hin jiru. Kanaaf nuti mari'annee yaada kanarratti abbaan walii gallee haasofneerra waan hunduma isaatii xumurreerra jechuudha. Innis immoo maal haasoftanii xumurtanii yoo jettanii amma dandeenyu amma humna keenyaa ji'aanis ta'ee ji'a lamaanis ji'a sadiinis amma humna keenyaa buusii buufannee gaafa namni tokko nu keessaa gara biyyaatti galee yookiin gaa'ela qabatee yookiis immoo bakka waldaa kana keessaa gara biyyaatti yoo galan ta'e Siistama saamichaa akka kennaatitti waan tokko isaanii gochuu akkasumas immoo yoo kana bichaa osoo hin taane ijoollee asitti gola hambaa keessatti hojiidhaan dhufanii hojii dhabanii baay'een isaanii amma waraqaadhaan kan jiran jiru hojii malee kan biiroo taa'an jiru jechuudha. Siistama saamichaa Warroota akkasii waa tokko walii gochuudhaaf isa kanaaf immoo guutii godhanneetu walitti qabannee warri fedha keessan ta'e dirqama miti. Warri fedha keessan ta'e lakkii ani ijoollee wal kallattii guddinaa dagachuun barbaadu miseensa kana irraanfachuun barbaadu asis jiraadhee biyyas jiraadhee mana koo keessatti yaadannoo isaanii kan ta'e yookiis immoo kennaa isaan biraanaa kenname kennaa obbolummaa isaan kan naa laatan mana koo keessaa qabaachuun qabaadhaa kan jettan jechuudha. Yaada kanatti walii galuu dandeessu. Lakkii immoo barbaadu yoo jettanis kun fedha keessan mirga keessan namni isin dirqamsiisu tokko yoo hin jiru. Kanaaf nuti mari'annee yaada kanarratti abbaan walii gallee haasofneerra waan hunduma isaatii xumurreerra jechuudha. Innis immoo maal haasoftanii xumurtanii yoo jettanii amma dandeenyu amma humna keenyaa ji'aanis ta'ee ji'a lamaanis ji'a sadiinis amma humna keenyaa buusii buufannee gaafa namni tokko nu keessaa gara biyyaatti galee yookiin gaa'ela qabatee yookiis immoo bakka waldaa kana keessaa gara biyyaatti yoo galan ta'e akka kennaatitti waan tokko isaanii gochuu akkasumas immoo yoo kana bichaa osoo hin taane ijoollee asitti gola hambaa keessatti hojiidhaan dhufanii hojii dhabanii baay'een isaanii amma waraqaadhaan kan jiran jiru hojii malee kan biiroo taa'an jiru jechuudha. Warroota akkasii. Ijoolleen as keessa waldaa kana keessa taa'anii gaafa hojii dhabanii wanti socho'u dhabanii bira liqeeffatanii ijoollee kanaaf illee oolchuu dandeenya. Gaafa galanirree waan jettan kun waan jetta waan isinitti mari'attan kan hin beeku
Garuu waan isinitti waan hin beeku waan abaluuf kanaa bitamu fakkeenyaaf amma aannan keessatti taanan aannaaf kanaa bitamu jennaan waan jettan irratti gaafa walii galtan amma wanti isaa ba'ee akkasitti yoo deemtanii ani wanti na sodaachisu hin jiru. Gaarummaan keessan hundumtuu dhufee irratti lafadhaa hamminyi keessanii dhufee hundumtuu irratti lafadhaa wanti isin balleessaa gurguddaa balleessaa isaa kan fudhatu ana. Dhuguma isin jechaara hundi keessan osoo balleessaa tokkorra galgala kana hojjettanii namni isinitti wonju hundumtuu isaa dhufee irratti lafadhaa jechuudha. Kanaaf ammaa isin gidduutti balleessaan ta'uu isin bira hin ga'u ana bira ta'a. Ana hundumti sana bira dhufa kallattii kanneen jechuudha. Amma fakkeenyaaf ammaa waldaa keenya keessaa amma ijoollee afurtu galgaluma kana sheerii godhee raajii tokko turaa jira. Raajii. Kana nu ergamuu danda'u. Nuti an jiru golaan baati. Ijoolleen kun immoo yoo asii galan biyyatti galu. Nu keessaa immoo ofii keenya deemnee waan kana gochuu hin dandeenye. Simmooyyuu kennaa kana kan biraan nu ga'uu danda'u obboleessa keenya tajaajilaa kan jennu mari'anne jechuudha asirratti. Kanaaf isa kana kan bakka buusnee inni yeroo sa'aatii isaa kennee aarsaa godhee isa kana nuu godha jennee akka abbaa fuuraa keenyatittis akka abbaa keenyatittis akka obboleessa keenyatittis jechuun baay'een keenya hangafuus dandeenya baay'een keenya sagalis ta'uu dandeenya walumaa galatti bakka namni dubbii sagalee waaqayyootiin nama gorsu kamiyyuu namni dubbii sagalee waaqayyootiin nama guddisu kamiyyuu abbaa fuuraati. Kanaaf waan hundumattiyyuu ani isa kanatti walii galeeraa jenneetu namni 12 isa kanarratti haasofneerra jechuudha. Isatu nu ergamuu danda'a. Isatu yeroo isaa aarsaa nu gochuu danda'a. Isaanis immoo gaafanneerra naan jetteertan fakkaate Asteeriyoon dogongoruu baadhee isaanis immoo isa kanaaf eeyyamamaadha. Of isaanii kennu. Adaraa isaanii biraan ga'uudhaaf akkasuma immoo saba kanaafis yeroo isaa kennuu isaatiif waaqayyo gooftaan baraaf jireenya isaa eebbisuu asumaanii. Kanaaf barreessituun immoo obboleettii keenya Asteer. Biriin amma gale immoo daree iinesan irratti abbaan achi keessa jiru achirratti obboleettiin keenya Asteerin galmeessiti. Obboleessi keenya akkaawuntii haaraas ta'e akkaawuntii duraan qabu irrattis ta'ee birrii kana nuu qaba. Gaafa namni tokko nu keessaa bahe yookiis immoo gaafa namni tokko nu keessaa rakkate inni amma nuti barreessine amma kana abaluuf kenni jenneetu gaafa nuti itti barreessine inni waan sana raawwata jechuudha. Yaanni keenya gabaabumatti isa kanaadha. Waaqayyo gooftaan baraaf jireenya keessa naa eebbisu. Yaanni afee yoo jiraate dabalataan obboleettiin keenya koo keessatti darbitoo dubbadhu. Waaqayyo gooftaan si naa eebbisu. Tolee naganii fi araarri ayyaanni jaalalli waaqayyo abbaa dachaan dabalee isiniif kabajatu jaalatamuu qulqulloota maatii waaqayyoo obboloota koo afuraa akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa gootiin gooftaa madda nagaa keenyaatiif galanni guddaan haa ta'u. Tolee waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa amma irraatti isin dhaggeeffachaa turre. Garuu amma ammaatti ijoolleen yaada keenya dhaggeeffatanii yaada kanarratti hirmaattanii yookiis immoo yaadallee karaa keessaas ta'ee asirrattis illee kan nu hubachiisaa turtanii amma ammaatti ijoollee sagaleedha. Gareessa sana jalatti illee kan daballee jirru ijoollee sagaleedha jechuudha. Egaa argaa jirtu ijoolleen achi jalatti adii taatanii jechuudha. Fedha keessanii ni hirmaannaa kunniin gammachuu keenyadha. Namni waaqayyoos nutti dadhabaniiti. Isaaniyyuu yeroo isaanii aarsaa godhanii nu barsiisaniiru. Nutis immoo erga barannee erga waaqayyo carraa kana nu laatetti waraqaa keenya hin fudhanna jettanii warri yaada kanatti walii galtanii achi jalatti adii taatanii argaa jirtu waan ta'eef ammallee boontuunfaa birqeenfaa warri cal jettan ijoolleen dhumti miseensa keenyayyuu jechuudha. Maaliif waraqaa hin barbaaddanii har'a bichaadha kanas gubbaatti sagalee qabnu jechuudha. Booda garuu maaliif yaada kana nuun hin geenye akka hin jennee fi carraa kan qabdan har'a galgala kana bichaadha jechuudha. Warri nan hirmaadha waraqaa kana fudhachuun qabaa. Kanaafiyyuu obboloota kootti na dabalaa garee jiraachamti yaada kanaa itti nan hirmaadhaan duubatti namni warri jettanii ammayyuu carraa isinii qabna koottaa isiniin jenna. Sagalee kana dhaggeeffadhaati karaa keessas ta'e asirraanis dubbadhaa garee sanatti isin dabala jechuudha. Ammallee ijoollee miseensa keenya ayyaantufaa birqeenfaa boontuunfaa akkasuma ijoollee warri maqaa keessanillee hin beekne jechuudha. Maaliif cal jettan kun nuuf gaaffii guddaadha jechuudha. Dhigiddi miseensa gubbaarratti immoo isinitti dubbanna kaleessa galgala hin dubbannee turre garuu hin irraanfanne jechuudha. Maqaa tokko tokko keessanii waamne achi gubbaatti hin dubbannee turre.
waraqaa hin barbaadanii jennee maqaa keessa waamne hin dubbannanii turre garuu inni irraanfanne jechuudha. Hin barbaadanii moo waraqaa maaliif cal jettan ijoolleen keenya isiniin jenna carraa isin qabdan har'a galgala kana bichaadha jechuudha. Nuti garuu ammas boruu asirratti deebinee sagalee waraamu maaliif achi gubbaatti yaada keenya tokko goone mari'achaa jirra galgala kana akkasii marii geggeessina yaadan jechuudha. Gammachuun lama waaqayyo gammachuu keenya waan ta'eef yaada isin irratti hirmaachaa jirtan kanaanis nan hirmaachaa birrii 2000. Maqaan jedhumadha. Maqaan koo Xajjeedha Seenoo. Eebbifamee waaqessaa ibsa. Astu Xajjee qabii Xajjee waaqayyo bakka kanatti baastee itti siifaa guutu eebbifame gooftaan siyaa eebbisu. Kottaa hundumti keessa nuti keessaa dhabaminaa yoo keessaa dhabaminaa akkuma biqiltuu isinitti himte keessaa hin baay'inaa kottaa. Walirraallee fuutaniitu booddeen kennitu waan ta'eef torban kanatti yoo isinii qaqqabu didee keessaa lafidha akkamitti keessaa haftuugaa hin danda'amu kun kottaa ol ba'a. Kun nama baay'ee ilaalaa jirti gara gadii kanatti. Ibsaa banadhu. Obboleetti teenya Saaraa Alamuu kan jettu Alam Jataa Geejjiin jiru 2000 jetti. Kanaaf hin dubbadhe. Saaraa mucaa kakuu kan jettu. Alamuu. Saaraa Alamuu. Qabiif Saaraa 2000. Saaraa waaqayyo bakka kun baay'ee gooftaan itti siifaa guutuu eebbifame siin jedhaa dhokko. Kennaa afaan teesseeru. Kennaa gaara kanatti argamti amma. Faantuun faa, geexeen faa, birqeen faa, wabii billisee faa milikiita agarsiisaa turan amma dubbatanii ol baane. Haala kanaan egaa isaan kan saamaa jiranii waraqaa darra sanyii fakkeessanii waraqaa sartifikeetii isinii ilaalla jechuudhaan kan biraa ammoo viidiyichi kana fakkaata hundi keessan dhaggeeffattaniittu Raajii Dajanee kan jedhamu kunoo isa kana sartifikeetii fakkeessanii yookaan immoo yoo rakkattan sin gargaarra jechuudhaan egaa isaan kan karaa keessaa saamicha geggeessaa jiran ijoollee shawwadaa jiranii garuu waan isaan jedhanii fi waan isaan gochuudhaaf ka'anii fardaan lafa waliin arguu saatalaayitiin koo gartuu miseensa isaanii keessa galee waraabbatee bahee jira. Kanaafiyyuu waldaa immoo yookaan immoo appilikeeshinii qofarratti miti saatalaayitiin koo gartuu miseensaa giruuppii keessatti illee xalafamee jira waan ta'eef iyyuu namoonni shamarran biyyan baatti ergattanii jirtan fuutanii ergattanii haala kanaan egaa karaa keessaa saamicha kan geggeessaa jiranii abbaan hafuuraa keenya akka abbaattis akka obboleessaattis kunoo isa kana jedhanii yeroo isaan dubbatan dhageessaniittu waldaa kallattii guddinaa addunyaalessaa kan jedhu immoo kunoo waldaan immoo isaanii kanadha. Egaa ilaala ka abbaa hafuuraa isaanii kana fakkaataa. Kanaafiyyuu shamarran biyyan baatti ergattanii warri jirtanii fi warri fuutanii ergattan adaraa keessan ijoollee keessan qixaaxadhaa gaafa maallaqni harkatti dhumee du'aaf of saaxilu isiniin jennaa. Horaa bulaa deebanaa waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa.